karaa telegiraamaatiin piroojeektiiwwan airdrop kan ta'an baay'inaan erga dhufanii kaasee namoonni baay'een piroojeektiiwwan airdrop kanneen hojjechuudhaan qarshii irraa argachuu irratti argamu. Isinis ammumarraa kaastanii yeroo keessan waan hin taane irratti osoo hin balleessin piroojeektiiwwan airdrop ta'an kanneen hojjechuudhaan qarshii gaarii irraa hojjechuu ni dandeessanii, qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan. Piroojeektiiwwan kunneen baay'inaan kan feekis jiranii isaan sirriitti nuuf kafaluu danda'anii fi namoota baay'eedhaaf kafalanis isaan amanamoo ta'anis ni jiru. Akkuma kanaan dura yeroo hunda isiniin jedhu jechuudha. Piroojeektiiwwan airdrop baay'inaan hojjedhaadha. Baay'ina keessatti wanta gaarii argachuu dandeessan waan ta'eef piroojeektii tokko yookaan immoo lama irratti fookas gochuudhaan hojjechuun isin barbaachisu. Sababni isaas piroojeektiiwwan kunniin kan feekiitii fi kan riilii yookaan immoo inni dhugaallee waan jiruuf jechuudha. Kanaafiyyuu karaa telegiraamaatiin bootiiwwan adda addaatiin piroojeektiiwwan airdrop erga dhufanii kaasee keessattuu karaa telegiraamaatiin bootiin nootcoin kan jedhamu kanaan dura baay'een keessan kan beektan kan namoonni baay'een kaffaltii irraa argatanii fi qarshii gaarii irratti hojjetan erga dhufee kaasee piroojeektiiwwan adda addaa dhufanii jiran. Kanneen keessaa muraasa kaasuudhaaf Hamster Combat, TapSwap, Pixelverse, Avacoin, Grand Combat fi kan kana fakkaatan baay'een dhufanii jiru. Ammas baay'inaan kan kumaatamaan lakkaa'aman ni jiru. Isaan kana keessaa kan ni amanama jettanii yaaddan yookaan immoo baay'ee ni qarqara nu fayyada jettanii kan yaaddan piroojeektiiwwan baay'inaan yoo hojjettan qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessanii. Viidiyoo kana keessatti illee piroojeektii haarawaa Banana jedhamu qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti immoo gabaabinaan waa'ee piroojeektii haarawaa airdrop kan ta'e karaa bootii telegiraamaatiin kan hojjetamu Banana kana akkaataa ittiin eegaluu dandeessanii fi akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan, karaa ittiin taaskii adda addaa kooyinii adda addaa walitti sassaabachuu dandeessan gabaabinaan kan isinitti agarsiisu ta'a. Hanga viidiyoo kanaatti na faana turuu hin dagatinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Viidiyoo kanaanis piroojeektii airdrop kan ta'e kan karaa bootii telegiraamaatiin kan hojjetamu piroojeektii haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Airdropiin kun Banana jedhama. Banana kana akkaataa ittiin hojjechuu dandeessanii fi akkaataa ittiin kooyinii adda addaa walitti sassaabachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Piroojeektiin kun immoo yeroo listii ta'etti akkaataa ittiin kooyinii irraa sassaabachuu dandeessan, akkaataa ittiin gara qarshiitti jiraachuu dandeessan guutuu isaa viidiyoo kan isiniif irratti hojjedhu ta'a jechuudha fuulduraaf. Ammaaf immoo Banana airdrop kana yookaan immoo airdrop Banana kana akkaataa ittiin eegaluu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa, hubachiisa. Akkuma kanaan dura isiniin jedhu yeroo boqonnaa keessanii yeroo firii qabdan keessatti piroojeektiiwwan airdrop ta'an kanneen hojjedhaa isiniin jechuu barbaada. Sababni isaas piroojeektiiwwan kunniin akka galii dabalataatti kan ilaaluu qabdan. Garanumaan gara viidiyoo keenyaatti osoo hin darbinu obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Amma gara barnootichaatti. Egaa salphumatti linkii bootii kana descriptionii viidiyoo kana jala isiniif kaa'ee jira. Achirra seenuudhaan linkii san tuquudhaan eegaluu ni dandeessanii. Salphumatti immoo argachuudhaaf telegiraama irraa erga seentanii booda chaanala kan koo kan telegiraama baay'een keessan beektan @Soofuma Raap kan jedhu irra seenuudhaan salphumatti sarchii yeroo gootan salphumatti argachuu dandeessanii. @Soofuma Raap jettanii salphumatti sarchii yeroo gootan isiniif dhufa jechuudha. Lamatu isinii dhufa. Soofuma Media kan jedhuu fi Soofuma App kan jedhudha. Inni kan koo inni sireen Soofuma Media kan jedhu kanarra seenuudhaan egaa salphumatti Banana kana akkaataa ittiin jalqabuu dandeessan isinitti agarsiisa. Karaa chaanala kan koo kan telegiraamaatiin isiniif maxxansee ture. Bootii linkii kanaa immoo asirra isiniif kaa'ee jira. Bootii kanarratti kilik gochuudhaan akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan karaa barreeffamaatiinis asirra isiniif kaa'ee jira. Chaanala kan koo kan telegiraama jechuudha. Chaanala kan koo kan telegiraama kanarratti airdropiiwwan haarawaa ta'an daily combo, daily reward fi kan kana fakkaatan wantoota isin barbaachisan isin tajaajila ta'e asirra isiniif kaa'aa waan ta'eef join gochuudhaan subscribe godhaa. Egaa Banana kana jalqabuudhaaf akkuma asirratti argattan boot linkii kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti linkii kanarratti yeroo kilik gootan egaa linkicha irratti yeroo jalqabdan jechuudha haala kanaan isin dhufa. Asirratti dhaggeeffattoota kan koo start kan jettu ni argamte. Start kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo ni eegalchiiftu jechuudha. Egaa karaa ittiin hojjetan illee baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan kooyiniin asirraa qabu yookaan pilsiin asirraa qabu duwwaadha. Akkuma asirratti argattan karaan ittiin hojjetamu tokkoffaa taap gochuudhaan akkuma asirratti argattan taap yeroo gootan egaa haala kanaan taap gochuudhaan salphumatti kooyinii walitti sassaabachuu ni dandeessan jechuudha. Kooyinii walitti sassaabachuu dandeessanii karaa lammaffaan ittiin hojjetan immoo jalqaba irratti erga seentanii booda bags kan jedhu jira. Bag kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan egaa akkuma asirratti argattan baagiiwwan adda addaatti isiniin dhufa. Kanneen keessaa kan baay'ee argamsiisu jechuudha. Kan kooyinii baay'ee argamsiisu as keessatti akka carraatti argachuu dandeessanii.
egaa isa jalqaba kanadha kan naaf kenne so an confirm godha jechuudha. Egaa akka carraa yoo ta'edha isa kana kan argattan jechuudha dhaggeeffattoota koo akka carraa yoo ta'in garuu argachuu hin dandeessanii. Baagii kana keessatti wantoota baay'eetu argama kanneen keessaa kan isin dhaqqabe argachuu ni dandeessanii kanneen keessaa kan isin dhaqqabe ni fudhattan jechuudha. Egaa karaan tokko karaa kanaadha kun akka carraa yoo ta'e baagii baay'ee argachuu dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota koo. Karaan baay'een ittiin hojjetamu taaskis kan jedhu kanarratti taaskiiwwan baay'eetu jira. Akkuma asirratti argattan taaskiiwwan kanneen hojjechuudhaan kooyinii jalatti argamu kana yookaan immoo banaanaa jalatti argamu kana argachuu dandeessanii. Akkuma asirratti argattan bindi karvaa ID kan jedhu jira, bindi X account kan jedhu jira, boost banaanaa channel kan jedhu jira, baay'eetu jira. Channel isaanii kan telegiraamaa join gochuudhaan karaa adda addaatiin jechuudha kooyinii walitti sassaabachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf join announcement channel kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo join gootan jechuudha. Akkuma asirratti argattan yeroo gabaabaa keessatti kan banamedha. Inni kun hanga ammaatti subscriber 902 irra ga'ee jira. Baay'ee tokko namootaan jaalatamaa kan jirudha. Yeroo gabaabaa keessatti kan banamedha. So join kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan join gochuudhaan taaskii kana argachuu ni dandeessanii. So amma gara projektii kanaatti erga deebitanii booda dhaggeeffattoota koo join gootanii erga geessanii booda taaskii kana argachuu ni dandeessanii. Kanas gochuudhaaf asirra dhuftanii erga join gootanii wanta san raawwatanii booda claim kan jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa banaanaa kana argachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa karaan ittiin argatamu jechuudha taaskiiwwan adda addaa hojjechuudhaan inni biraa immoo apps kan jedhu ni argama. Isarra illee yeroo seentan linkiitu jira jechuudha. Invite tropis kan jedhu fuulduratti linkiitu jira. Linkii kana copy gochuudhaan namootaaf invite gochuudhaan karaa adda addaatiin jechuudha. Karaa adda addaatiin namoota invite yeroo gootanitti namoonni yeroo ittiin seenan jechuudha kooyinii isiniif kennantu jira. Asirratti namoota isin invite gootaniif tokko lama sadii jedhee haala kanaan isiniif laakkaa'ee deema. Ergasii isin namni tokko yeroo seenetti lama yeroo seenetti sadii yeroo seenetti asirra dhuftanii kileen qofa gootan jechuudha. Bakka kanatti kileen qofa gochuudhaan namootaaf invite erga gootanii booda kileen yeroo gootan egaa kooyinii keessan yookaan ikkoo pilsii keessan walitti sassaabachuu ni dandeessan jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Taaptaap gochuudhaan karaa adda addaatiin hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Dhaggeeffattoota koo piroojeektii kana karaa kanaan kan hojjettanii jechuudha. Gabaabinatti waa'ee banaanaa airdrop haala kanaan hojjechuu ni dandeessanii. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan wanti haaruuf yoo jiraate kan isin beeksisu ta'a. Karaa chaanala kan koo kan telegiraamaatiin join gochuudhaan achirratti odeeffannoo adda addaa argachuu ni dandeessu. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaliin kun YouTube chaanalii barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.